Leen Itoophiyaa biyya Oomaan mana hidhaa magaalaa Maaskaat keessa jiru dabalatee kanneen biroo keessatti waggaa olii fi hidhaman dararamaa jiraachuun himame. Hidhamtoonni rakkoo keessa jiran bilbilaan ibsu yeroon bilbilaa kan kennameef xinnaa ta'uu himanii nyaataa fi dhugaatis kan hin qabnee fi du'aa fi jireenya gidduu akka jiran himaniiti jiru. Kana malees lammiileen mana hidhaa jiran kan himan namni yoo dhibamee mana yaalaa osoo hin geeffamin achuma keessatti akka du'aa jiruu fi reeffis irraa ba'uuf yeroo fudhataa akka jiru himamu. Lammiileen rakkoo kanaaf akka saaxilaman kan taasise dallaaltota seeraan alaa akka ta'an hidhamtoonni bilbilaan OMN dubbisee maniiti jiru. Dallaalonni bu'aa ofii qofa ilaaluun namoota gara seeraan alaatiin walitti daddabarsuun du'a hidhaa fi dararaa adda addaatiif saaxilaa jiraachuu himaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa. Yaadni kiyya kan lammaffaa keessattuu warroonni hiriyoota keenya taatanii sooshaal miidiyaa kanatti illee dhageettii qabdan keessattuu feemasoota gurguddaan sheer godhaa hunda feemasoota biraan naagaa viidiyoo tana sheer godhaatii feemasoota gurguddaa biraan naagaa warroota dhageettii qaban miidiyaa kanatti jechuudha. Isin galee nuti immoo as keessatti rakkataan keenya kan mandhaa kana seeni kan waggaa tokko kan waggaa lamaa kun wallaahi laazim illaa irraan tanaan baane jechuudha. Maaliif sababa biittituun imbaasii hin qabdu soo namuyyuu gaafa biyya baatu tarii biyya tanaa dhaqattee wanti filattee deemtu tokko hin jiru. Nasiibuma rabbiin kee kan karaa kana duutee ni duutaa kan baaris nyaata ni nyaataa kan saaras nyaata ni nyaataa kan saaraa bahara kanarraa hafeetutu takka dhufees gahaa takka dhufee suurii gahaa kanuma tuus guute isinii galee kan wanta adda addaa balleessee biyyaa bee zoo jechuun taane jechuun barbaadeeti. Kanaaf kan manidhaa jiranis obboleeyyan keenya ati kan Suudii jirtu ati kan biyya jirtu ati kan Awurooppaa jirtu ati kan Dubaay jirtu hundi keessan gabbaati sagalee nu ta'a. Wallaahi hedduu rakkataa jiran manidhaa keessatti guyyaara dawwalanii isin nyaattanii dhugdanii raftanii kanatti boontanii nu callistanii maaliif callistanii sagalee dubbachuu dandeessanii gabbaatanii maal dubbanii jedhanii kanaaf dubbataa irraa hundi keessaniyyuu sagalee tana diyuut sheer godhaatii wal biraan gaa ijoollee manidhaa Oomaanii keessaatiif sagalee akka taanu hundi keessan sagalee tiyya tana diyuut godhaa sheer godhaa wal biraan gaadha hundi keessan xiqqaa guddaa keessaniin gabbaati viidiyoo irratti hojjedhaa gabbaa hanga dandeessan iyya yoo kanan ta'in imbaasiin qabdu biitti tuni lammiin teenya manidhaa keessa dhumu balee wallaahi as keessaa gadi hin baatu kan waggaa sadii faatu jira isin galee kana salaalaa kan amma fakkeenya fudhattan nama waggaa sadii manidhaa keessa jira jechuudha. Kanaaf hundi keessan sagalee nu ta'a wallaahi sagalee nu ta'a arra ijoollee santu achi keessa jira borumootiyyuu ana. Lammata wanti isin jechuu barbaade ijoolleen Ooman keessa jirtan batala ijoolleen sagalee dandeettii haasawaa qabdan jechuudha sagalee olii ta'a. Sagalee olii ta'a maaliif akka sagalee olii ta'a isin jedhullee hin beektan bareechistanii sagalee olii ta'a okay maaliif hadda namni achi jiru suni borusitu achi ta'a waan ta'eef sagalee olii ta'a ishee fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa addunyaa beekaa Kuwaitiin addunyaa beekaa Dubai addunyaa beekaa Oomaniin amma nama Awurooppaa tokkotti dawwaltee Ooman biyya jiramtu jira osoo jetteeni Oomaniin tun biyya tamseen jiran hin beekan waan ta'eef kanaafuu sagalee olii taatanii feemasoonni Caalaa Nuuree Maammee poolisii shamarranii jechuudha. Eno kabara Kaamil Ooroo way Aammee obboleessa kiyya na kanneen hunda walitti qabdanii sagalee yaada keessanuu haasaa ooltanii miidiyaa kanarra sagalee olii ta'a okay sagalee olii ta'a beeka namni achi jiru sun obboleessa keessanii kanaafuyyuu kabiraan isin jechuu barbaade keessattuu ijoolleen mallaqa argattan akkana jedhalee himuun barbaadu miidiyaa irratti of eeggadha okay maqaan isaa ka isinirraa fuudhu mallaqa yoo ka isin beektaniin afmadiin ta'e ka mallaqa itti argattan immoo Maammee yoo ta'e ittiin argatina maqaan isaa tokko ta'uu qaba maalummaa isaa beekuu qabdanii seera qabeessa isaa ta'uu baruu qabdanii ashee akkasanii isin jaalladha baay'ee sagalee olii ta'a hundumti keessanuu ijoolleen Oomanii baay'ee garaa nama nyaatanii biyya jirru keessatti namni keenya Oomanii tana baay'inaan hin beeku waan ta'eef sagalee olii ta'a. Maasawni haasaa faayidaa hin qabne nama of jaalachiisuu jecha naasa'ina. Gaafa isin ofii keessanii of jaalattanii sagalee ofii taatanii namni illee isin jaalata waan ta'eef gaafa ofii of keessanii of jaalattanii sagalee ofii taatan nama biraati illee sagalee taata waan ta'eef nagaan naa tura. Bye bye. Semua ibarat itu ada benda dia mana? No. Semua
ibaratee tun adabamuu dide malee. Na adabamii. Nammoo no. Kuma lama. Na adabamii. Nammoo. Sagalee dhiyeessa dhagee. Ada mana tiada geftar sebenarnya. Ada mana tiada sih geftar. Oh, wow, amazing. Berita mashallah. Okay guys, walkarkara kami kelabin kamu. Wow, amazing. Berita mashallah. Hai Maris, tekesi jadi kami terhasil ini. Sebentar. Oke, saya gitu. Hai Maris, tekesi jadi kami terhasil ini. Lo tim tiada. Apa tim tiada paling? Timin. Market dalam sekeberani. Ifrata, wanta ko godi please ni nanda bani. Please Ifrata wanta ko godi tesina lanin. Ifrata, wanta ko godi please ni nanda bani. Please Ifrata wanta ko godi. Are teti bna lala jirta bar. No, malah begitu udah entahlah. Kita bener nggak sih? Saya kan sih. Ajaib Abdullahi. Hah? Ajaib Abdun Ajaib Abdullahi. Are kamitti naswani. Ajaib Abdullahi. Are kamitti naswani. Sagale yang kayak beri apa itu ini manco.